جتنين أجدي أنا موترو بقول إنه سو هنتاني كأي رجال كنا وانت جين قرانو جتني جتني كذا أقول كأنه أنا كبيرة لتنقله فاترى دابوك أو يجورا كوني سرت تسقط دافي كيلوشن شان يقول يجوا جتورن دا قرمو كيلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفونك وجمتوتا دا وتوتا عشان دكدرتو. أكان جرتان نجا جرا الحمد لله رب العالمين دا وتوتا كنا أردبني رفنا جرا أرى فيديو ما دي فيديو باي nama ajaa'ibsiifii baay'ee nama gammachiisa viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabannee meeshaa boleetii teennaa qabannee dhufnee jirra. Meeshaan kun immoo bismillah Amboo deema jechuudha. Amboo magaalaa Amboo deema. Magaalaa Ambootti maatiin dhufee fudhata jechuudha. Akkasii egaa kabajamtoota daawwattoota keenya amma akkuma argaa jirtan meeshaan nu duuba jiru kun meeshaalee baay'ee kwalitii ta'ee akkuma san immoo meeshaa addisi ta'etu nu bira jira. Meeshaa takka hagarraatu qabannee dhufne jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya isinirraa kan eegamu haga dhuma viidiyoo keenyatti nu wajjin turuudha. Asirraa naansuudhaan immoo warroonni maamila keenya taatan viidiyoo kana like share godhaa waliin jenna. Warroonni maamila keenya hin ta'in immoo yookiin immoo subscribe godhin subscribe godhaa isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. ለምንድን ነው ዛሬ በአማርኛ ሊናገርላችሁ እንዴ? ዛሬ በአዲስ መልክ ደግሞ ኦሮምኛ መሰሙ ኦሮምኛ ሆኖ ኦሮምኛ ኦሮሞ ልጆች ሆኖ ኦሮምኛ የማይሰሙ ልጆች አሉ እና ማንኛውም ሰው ደግሞ ይሄኛውን ቪዲዮ መድረስ ስላለበት ይሄ ቪዲዮ ዛሬ ይዘን የመጣን ቪዲዮ ለየት ያለ ቪዲዮ ነው። እስከ ዛሬ ይዘን ያልመጣን ንቃ ነው ይዘን የመጣ ነው። ለማንኛውም ለኛ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ከስተመር የሆናችሁ ደግሞ ሼር ላይክ እያደረጋችሁ ሌላ ጋር እንድደርስ አድርጉ ነው የምላችሁ። እኔ ቀጥታ ቪዲዮ ማን ሆኜ ካሜራማን ሆኜ እቀጥላለሁ። አንዳንዴ ነትረከታ ወረኑ ከርጀቹ ዳማረ ፋዲ ጭራሽ ማንበጭ አንጀራ ገሩሙ ጊዜ ደፈ ሃሶ ጊዜ ተከተክ አከረጎ ይወድ ወጎርየቹ ደበክሳ አርጋዳንለ አየዳ ወቶ ተገና እንዳፉዩ አማሪ ፈለን ኢስኒፍ ኢፍሱ ፊ ወን ያረፍ ከርጀቹ ዳ ነሞን ተኮቶኮ አፋና ማሪ ፋት ነው ማኑ ኢፍስን namni jedhu ni jira jechuudha. Da ወቶ ተገና hundumaafuyyuu selfishiin harka kadiiroo kan harka ashaa ta'uun xiqqoo miidhaan rugeesseera. Daawwattoota keenya hundumaafuyyuu share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun raaffatina warroonni meeshaa akkana kana barbaadan immoo hundi keessaniifuu isin keessummeessine isiniin jecha amma kallattimaan meeshaa isin agarsiisuuf gara meeshaa ce'aa kadiir immootu kaameramaan ta'uudhaan isin agarsiisa. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf har'a meeshaa irraa kana keessatti meeshaa ajaa'ibaa meeshaa takkuun argitanii meeshaa immoo itti fayyadamni isaa baay'ee namatti tolu argitanii na wajjin feena. Deema xalabadha. Gara mana keessanii galfadha. Hayyeedha wantoota keenya amma yeroo meeshaa obboleettiina isinitti agarsiisu jechuudha. Kallattimaan duraan dursee firijiidha. Firijii kana isinitti agarsiisee meeshaa itti aantu isin dabarsisanii jedha. Wantoota keenya akkuma argitan kana har'aa meeshaa isin takkuun argintu asina duuba jira. Isaallee tartiibuma galmeerra jiruun gaafa gizee bira ga'e isin agarsiisanii jedha. Wantoota keenya duraan dursee garuu galmeerra kan jiru tokkoffaa firijii waan ta'eef firijii kana فرجي أجايباتي نبيتني يروح الدروس نبيته رجل ده وتسكينا فرجين كون كاشي كوني ده مسجلي نبيتني إسني بيتا ترى يبرين تنا لك مثلا بيتا يبتة ما شاء الله فرجي باي باي ده فينا متوقعها كتا يجورا ده وتسكينا كأن مو من تعبي يروح باي دي مرام بيتو بيت كمنا جورا ما له فلانو بريان كنا وان متى إبي ديجو ديجسنا كسيسوي شباب جرا جرا قالوا مو كلاري بني فيه لا كلاري بني باي بريدة بني شوكولاتة أيش ولا كلاري نسا باي بريدة ده بيتا تانجي ده أوتو تكينا كلاسي وجفا ما تشدو برامي باي بريدة أيش ولا ده أوتو تكينا من تعرفين كوني كاشي كم أقول يكتب بس أجدي يسقط ديشافي أوردينار أيش ولا من تعرفين كنا أيش ولا يرو باي ونسينو بجو قبل تكوفا ولا ما فاق أبا تكوفا أكمل شو دي أيش ولا يرو بيجامل لنيا أكوني كارو تكوفا تانكارا ده لما فانا أكمل شو تنيجي شو بربارة دي كم تنيجي ده أوتو تكينا isa tokkoffaan kun iyyaa'u kalarii isaa gadi dhiisuu jechuudha. Wantoota keenya hayyeedha. Wantoota keenya akkuma galmee irra jiruun deemasanii jedhee jira. Keessaan immoo gilgiliidha. Minxaafii isin himee ture. Gilgiliin kun jechuudha. Wantoota keenya ni beekanii yeroo hedduu nama hedduu bitaa jira jechuudha. Gilgilii aadaa abbaa gadaatiin hojjetamte qarshii 1500 bitamti. Warra bitachuu barbaadan bitachuu dandeessan isin jedha. Wantoota keenya keessaan immoo tuyyuu kassaaladha. Kassaala kun maashina uffata miidhuu qabdi obboleettiin teenya. Maashina kana yeroo baay'ee nama biteera. Baay'ee isin dheeressu gaggabaabsuu isin timaa jechuudha. Wantoota keenya laalamee akkuma argitan kana maashinni kun akkuma mana biyyaa mana arabaa jirutti asillee jira jechuudha. Kunniin ispoonjiin akka isaa gizee fe'amuun miidhamne keessa naqame kun immoo tun jira akka huccuun ol hin baane gizee nashafamuu fi hin beeytanii
gamada bishaanti naqullee as keessa jira jechuudha. Wantoota kennaa fatuurri isaa yookaan itti fayyadama isaa kan irraa laaltanillee kun waan kana keessa irraa nullee akkasuma keessatti dhiifnaa gizee galtan akka itti fayyadamtanii jechuudha. Wantoota kenna kuna qabaa kana kuma qadaadni lama qaba jechuudha. Wantoota kenna meeshaan kun originaala ismaartii jedhama jechuudha. Wantoota kenna keessallee kun haaluma kanaan akkuma ka duraan binnu jiru jira akkuma ka biyya arabaa jiru jira jechuudha. Wantoota kenna itti fayyadama isaa immoo namni biyya arabaa deeme yookaan namni biyya namaa tokko deeme waan isaan beekne hin jiru yoo ijoollee baadiyyaatti dhufte taate malee jechuudha. Wantoota kenna kana fakkaataa gatiin isaallee qarshii 33 maashina kana obboleettiin teenna tokko ofi tokko haadha fiitiif bitteerti jechuudha. Wantoota kenna otomaatikaallee bittee aadiyyaallee bitteerti jechuudha. Wantoota kenna kunoo maashinni otomaatiin illee ni jira. Maashinni kunillee nu biratti baratamee jira yeroo ammaa kana nama 3 bitaa irra jechuudha. Yeroo ammaa kana kunoo wantoota kenna inni kunillee asiin durallee hin agarsiiseera haarawaa miti gatiin isaallee qarshii 38 kaartoon isaa keessaa kunoo ni beektan daawwattoota kenna maashinni kun immoo achumatti miicaa achumatti cuunfee baasa jechuudha. Daawwattoota kenna automaatika waan ta'eef asirrallee sachiidhaan hojjeta jechuudha malee wanni zoorsan hin jiru. Kana ofiif na fakkaata kan immoo haadha garuu immoo kasaara namoota tokkummaa biyya tokkonaaf jetteerti tokko 38 kun immoo 33 jechuudha. Daawwattoota kenna haala kanaan binnee qopheessinee fi jirra haala bira yaa galchu du'aa godhaaf isin jedha. Daawwattoota kenna kan itti aanu mootuyyuu sufraadha. Sufraan kuni kan nyaatatii fi kan bunaa qaba jechuudha. Daawwattoota kenna sufraan kuni akkuma isin beektan isin birallee isin agarsiiseera. Sufraa warqaammadha. Rakabooti warqaammaa kana illee deema garuu isin ammaaf rakabooti warqaammaa jalatti sufraa magariisa biteetteerti. Yeroo barbaadde kanatti yeroo barbaadde sanitti fayyadamuu dandeetti. Tokko kan nyaata tokko bunaati isin birallee isin agarsiiseera. Kana jechaa lama jira yoo diiganii itti afan bakka bal'aa qabata jechuudha. Daawwattoota kenna sufraan kuni gatiin isaa 2,400 kan itti aanu mootu daawwattoota kenna maashina kun akaa'u qabu bireetiin kenna maashinni kun akaa'u kuna ilaalaa kuna akkuma isin beektan jechuudha. Mana maadaamii tokko tokkotti jira saachi jedhama. Meeshaan saachi jedhamu meeshaa ismaartiidha jechuudha. Asitti jechuudha meeshaa beekamaadha. Kun akkuma asitti argitan kanatti akaayaa guddistanii soo itti naqxan isin akaa'uu danda'a. Xiqqeessitanillee akkuma manatti itti fayyadamtanillee itti naqattan isin akaa'uu danda'a. Maaliif sibiilli isaa kun dhagaa akka gadi jedhe waan ta'eef yeroo irra jooru xiqqaatus guddatus waliin ta'uu danda'a. Kabiraan mootuyyuu siinii abbaa gadaatu jira. Siinii abbaa gadaa kana baasee isin agarsiiseera isin dura yeroo baase deebisuu xiqqoo yeroo waan fudhatu hin baafne jechuudha. Siinii akkana kana jaha qaba. Ka sukkaara qaba. Ka aananii qaba. Kan immoo aananii fi sukkaarallee aananii fi bunallee itti walitti naqamu qaba jechuudha. Daawwattoota kenna qarshii 2,500 qarshii 2,600 dhiifama silaan galbirra laalu dhiifama isin jedha. Daawwattoota kenna yeroo tokko tokko meeshaan yeroo baay'atu gatillee wanta harkamaa kan kanaa fi dhiifama isin jecha qarshii 2,600 bitamaa siinii kuni kan biraa mootuyyuu asitti obboleettiin kenna saarvisii warqaammaa adda taate bitatte jechuudha. Daawwattoota kenna kunoo saarvisiin tuni akkuma carraa jechuudha. Meeshaan gizee bitamu saarvisii warqaammaa hundinuyyuu originaala garuu immoo tuni layyatta jette xiqqoo waan addesii yeroo jira jechuudha. Daawwattoota kenna laalame baay'ee sirriitti warqaammadha. Deebii immoo xiriikaarii fi furdinnis xiqqoo ta'anirraa jijjiirama qabu jechuudha. Akkuma san immoo tuba wanti quality irra jijjiirama qabu waan kan isalee jijjiirama hin dhabu jechuudha. 3,000 fi 600 tuunillee 3,000 fi 200 yeroo ammaa garuu sunillee wanni irraa hin jiru tuni garuu xiqqoo diizaayinoota adda addaattu addesii taasisa jechuudha. Daawwattoota kennaa kan biraan mootu meeshaan asitti argitan diskii saramikii kun jechuudha. Daawwattoota kennaa meeshaa tokkoffaa fi sirriitti originaal ta'edha jechuudha. Daawwattoota kennaa qabannaa qabaa kaartoonii keessatti kan fakkaata. Yeroo dhufu distiin kun akkuma zarazaramee waan dhufuutti fakkaatini kaartooniidhaan ashagamee takka isaatiin kun jala godhamee jechuudha. Kun jala godhamee akka hin cabne kana bishaan godhamee nafu furra isaa immoo tokko tokko kun itti diramee dhufa jechuudha. Maaliif meeshaa kwaaltii waan ta'eef haala kanaan fidan malee meeshaa irra baane soo ta'e namni haala kanaan itti hin jiru kunoo hundinii qaba jechuudha. Qabannaa qaba jechuudha. Haala kanaan harkatti diranii qabatan qaba jechuudha. Yeroo ibiddarraa buusanii fi yeroo itti hojjetan akka nama hin gubne maashaallah waan baay'ee namatti toludha jechuudha. Kuni distiin biraa kana waan gubne qabatanii qixxalee waliin fudhatan jechuudha. Baay'ee meeshaa originaala fi waan baay'ee keessuma jedhudha. Distiin kuni qarshii 500 bitamti. Bitaadhaatti fayyadamaa kan hin jedha. Baaltiin odoo attanii
Bilcheessu bicha osoo hin taane ittiin osoo dhiyeessanillee ilaalamee ture waan takka waan nama saalfachiiftu hin qabdu. Kana bichaa miti immoo maxxashaa qabdi maxxashaa adda wayii qabdi jechuudha otoo kennu. Kun maxxashaan isii kana fakkaata. Zayitii fi wanta adda addaa gisee keessaan akkuma barbaadanillee attan bakka itti hidhanii qaba gamaaf gumanallee asillee immoo akka nama guune waan pilaastikii irratti hojjetamee jira jechuudha. Ni beektu yeroo nama maadaamii jirtan ni jira maxxashaan kun jechuudha. Qabannaan isaa immoo yoo barbaadan irraa baaftanii yoo barbaadan deebisuu kan danda'amu jechuudha. Maashaallah meeshaa gisee eeggatee dhufeedha meeshaan kuni. Hawaasuma dhaawatan jijjiirama fidee jechuudha meeshaan. Qarshii kun lamaaf dhibba shan jijjiiree jira. Inni kana fakkaata itti immoo hafuura illee qabdi boleetti kenna. Kunistiin hafuura as jira. Listi hafuura isa guddaadha jechuudha. Wantoota kenna kana fakkaata. Itti fayyadamu isaanii beeytanii asirratti waan hin gaxxawamee illee ni jiranii beeytan jechuudha. Asirratti qabannaan isaa asii achi illee raafa. Asirratti illee waan gaddiramu jiranii beeytanii raafa illee keessa jira shigiidha. Inni maaliif abbaan kisi magalee hiikee itti fayyadama jechuudha. Wantoota kenna kan itti aanu mootu siinii fannooti. Siinii fannoo yeroo baay'ee agarsiisa. Gatiisallee ni beeytanii qarshii 2600. Shikaitaan mootuyyuu siinii burcuqqoo shaayii illee qabdi jechuudha. Burcuqqoon shaayii illee nu biratti beekamuudha. Misilleen qarshii 900 qabdi jechuudha. Fireen jahaasii. Kun kana fakkaataa xiqqoo yoo manni dukkanaa illee dhiifama warraatiin hin jiru. Sa'aatii illee gara saafaa deemee jira. Yoo sirriitti siin mul'atu dhiifama siin jecha. Obboleettiin teennaa mootu amma mootu jechuudha. Maarrageenne rakabootii warqaammoo rageenne jira. Rakabootii warqaammoon kuni daawwattoota kenna. Gatii isaallee duraanuu ni beektanii garuu maarroon jijjiirama isaa irratti siinii isiin sarbiisiitii barbaaddu irratti ajajjee jirti. Dabalataan immoo duraan isin ajajjanillee ajajjee jirti jechuudha. Daawwattoota kenna akka maaraa jechutti lamatti fayyadamuuf jechuudha. Gizee kaan tanatti fayyadamuuf. Gizee kaan immoo tanatti kun warqaammallee bitattee jirti. Kunillee baay'ee bareedi kanallee dabalnaa jettee jechuudha. Daawwattoota kenna suuraa magariisa wajjin bittee suuraa magariisallee yeroo baay'ee isin ta'aa ture. 900 isin bitaa ture amma garuu 1,200 galee jira jechuudha. Daawwattoota kenna faarmuuziin immoo yeroo baay'ee ani warqaammadhaan bitaa ture. Faarmuuziin kun immoo isin birraammadhaan haa ta'u kalarii kanaan haa ta'u jetteerti. Kalariin kun illee maashaallah tabarakallah. Anuu gidee mana keessaa qaba kalarii kana baay'ee jaaladha. Isillee filannoon isii filannoon kiyya tokko na fakkaata. Kana bitattee jechuudha. Daawwattoota kenna ilaalameen bareedu. Bakka kalarii isaati malee kanuma isin yoo kan bitataa fakkataniin tokko jechuudha. Daawwattoota kenna gatiin isallee kanuma warqaamman tokko shanii. Kabiraan mootummaan illee jettan kan mana keessallee isin agarsiisa ture feeruuzii kana amma bitatteerti kun obboleettiin kenna. Firee lamaan isaa walirratti bitatteerti. Kun mana keessafillee kalarii kana bitatte kagee xiqqaayamullee kana bitatte jechuudha. Isin filannoon isii birraan marratti hundaa jechuudha. Daawwattoota kenna kana fakkaata faarmuuziin obboleettii kennaa kan itti aanu mootuyyuu firiijiin tagarseera saafaa qabdi. Kabiraan mojoofi warqaamma gatii isaanii beeytanii maxxashaadha. Wanni biraan haaroftas jira. Maxxashaadha. Maxxashaa lama naa biti ka qadaada itti erti kun shigii keessaan baane malee qadaada qaba jechuudha. Daawwattoota kenna maxxashaan kuni tokkochi isaa 400 lamaan isaa irratti bitattee erti. Kun immoo ka daabboo yoo muran keessa kaa'uu danda'ama. Inni keessa kaa'uu danda'ama. Yoo barbaadan immoo kana daabboo keessa keettanii kana biddeena keessa kaa'uu dandeettanii haala sanii itti fayyadamuudhaan kana daantilii itti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Daawwattoota kenna kana fakkaataa masoobii qabdi. Masoobiin qarshii 500 hayyee daawwattoota kenna kan itti aanuu fi kan dhumarratti hafe jechuudha. Eelee kana eeleen kun immoo kun beektanii yeroo jalqabaatiif qabannee dhufne. Daawwattoota kenna eelee kana keessaa duduu isallee banee isin agarsiisa. Uumaan wajjin taasisan jedha. Daawwattoota kenna eeleen kun akkuma beekamu gubbaa kanarraa hin qabiddeen itti tolfamu jechuudha. Garuu mootu keessa isaatiin eelee daabboo jechuudha. Daawwattoota kenna eelee kana yeroo adeemu obboleettiin kenna rogaafa yookaan immoo roga afuriin na hojjechiisii jettee ajajjee ani immoo roga afuriin osoo hin taane ka'ee irra caalu kana waan ta'eef geengoodhaan hojjechiisee jechuudha. Daawwattoota kenna kun qophiidhaan kan gara faatara daabboo qaba jechuudha. Kuni sirriitti isa guddaa fi kiiloo 5 oliyyuu hojjechuu danda'a. Garuu immoo kiiloo 5 sirriitti bakki ka ta'edha jechuudha. Daawwattoota kenna daabboo kamiifuu bakka feetanii kan ittiin deemuu dandeettanii. Kun immoo isa liqqanyaa fi jiddu galeessa ta'edha jechuudha. Daawwattoota kenna haala kanaan kunoo maashina daabboo inni barbaachisu hin jiru.
eeleen kun dhufee jira eelee kanatti fayyadamaa isa kana bitadhaan hin jedha daawwattoota keenya faayidaa guddaa isiniif qaba jechuudha. Kana keessa ammoo mabraatii isiniif qottaba jechuudha. Mabraatii akka qottabutti hojjetame waan ta'eef yeroo ammaa kana mabraatii meeshaa qottabuu fi meeshaan qottamu bitachuun dirqama jechuudha daawwattoota keenya. As keessatti illee gamanni mabraatii diriirfamee gubbaa kanarra akka gamanni mabraatii hin tabalaashaaneef irratti rigamee jira jechuudha. Jeessoon as keessa mootu gamanni isaatu sirriitti mul'ata jechuudha. Daabboo gubbarraan bilcheessuuf ka hojjetame jechuudha daawwattoota keenya. Kana fakkaata haala kanaan daabboo keessan itti gootanii keessa keessanii cufuu dandeessanii daabboo bichaa miti waan barbaadan keessatti waan sila oobinii keessatti hojjetamu kamuyyuu as keessatti hojjechuu dandeessanii waan akka piizaa waan akka hamburgerii waan akka injiraa mitiira chiipsii adda addaa chiipsii zayitii mana hojjechuu barbaadan achirratti gootanii qimamee adda addaa itti gootanii keessa hojjetan akkuma isin barbaadan isin bilcheessa jechuudha daawwattoota keenya. Kan itti aanu immoo maal isin agarsiisuu barbaade baaldii lixii jechuudha as keessa kaa'achuu dandeessan kun. Lixii keessa mukeessanii qadaadanii as keessa hojjetan akka barbaadan keessa taa'uu danda'a jechuudha. Baaldii galchee ilaalee ture amma baaldii biraa hin qabu waan ta'eef malee jechuudha daawwattoota keenya. Kun as keessa taa'uu dandeessanii reeduu wantoota adda addaa asirra naqachuu dandeessanii bakka kichiin kaabileetii warra qabdanillee kichiin kaabileetii keessa hojjechuudhaan akka barbaadanitti kaa'achuu dandeessanii kanarraa kan immoo naaf ni ibsuu barbaadu kun qulfii qabu kun cufamee kun itti qollofama kun immoo tuyyuu asiin ka'eelee kanaaf fayyadu jechuudha. Eelee gubbarraa kanaaf baay'ee lislis ta'etti fayyadudha eelee kun ka'eelee gubbarraati jechuudha daawwattoota kiyya. Kun immoo ka daabboo ta'ee ka gara gubbaa jechuudha. Kun immoo ka daabboo ta'ee ka gara jalaati. Haala kana bantanii itti fayyadamuu dandeessanii kunoo gamada hagana furdatu kanarraa hojjetame jechuudha. Gamanummaan keessaa kun jechuudha ajaja waan hojjechiifnuuf gamada furdaan hojjetan malee eelee akkanumatti hojjetanii gabaarratti gurguraman ni ilaala yeroo eelee keenya fudhanne jechuudha. Gamada qaqalloodhaan hojjetanii hin citti osoo mootu deebi'ee tolchuun isaa baay'ee rakkisaadha jechuudha. Xaaxaa biraatti nama geessaa nuti garuu yeroo hedduu daambanyaadha yeroo hedduu immoo isuma biratti hojjechiifna waan ta'eef gamada furdaadhaan nu hojjeta inta balaashaa jettanii wanni irraa yaadan hin jiru. Kanumallee gamada furdaan kun haala kanaan hojjetamee jira isin daawwattoota kiyya bitaadhaa itti fayyadama. Gatiin isaa meeqa warri jettan immoo qarshii 18,000 bitama. Bitaadhaa bakka feetan hin geessine isin jedha daawwattoota keenya. Meeshaa baay'ee bareedaa fi meeshaa tokko bitattanii waa lama itti fayyadamuu dandeessanidha. Waa lama bicha osoo hin taane waan barbaadan keessa kanatti jajjeeffachuu dandeessanii kanaaf bitaadhaa itti fayyadama isin jedha. Gatiin isaallee kana fakkaata waan nu dhaggeeffattaniif guddaa isin galateeffadha. Haga viidiyoo biraa qabadhee walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.